Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel furtuu app nagaan koo kabajaaf jaalala haala fiirtan hundumaatti sinaa gahu jecha har'as waan hedduu isin barbaachisu ni qabadhe dhufe yeroo darbe koomentii irratti feesbuukii akkamitti aadirra kan jiru gara folootti deebisna kan jedhu irratti gaafachaa turtanii kan koo professional moodii hin qabu kan jedhu akka kana fakkeenyaaf feesbuukiin kun professional moodii hin qabu jechuudha. Profiilii keenya xunnee gara keessaa erga seenneen booda bakka tuqaa sadii irratti kilikii goonee professional moodii qabaachuu fi qabaachuu dhiisuusaa ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf akkaawuntiin kun professional moodii hin qabu jechuudha. Professional moodii hin qabu jala isaa akkuma argitanii professional moodiin isaa dukkanaa'ee jira yookiin immoo hin qabu jechuudha. Kanaaf obboloonni professional moodiin isaa akka kana isiniif ta'e akkamitti akka sirreetan isinitti agarsiisa. Akkuma kana bakka itti professional moodii ilaaluuf dhattanii fuula kanarra gaafa dhattan fuula kana irra gara olii isaa ol sittanii yookiin gara olii akkaawuntii kanarratti jechuudha. Unlock profile kan jedhu kana ilaaltu. Unlock jedhee jira taanaan akkaawuntiin keessan lookii ta'ee jira yookiin qollofamee jira waan ta'eef unlock kan jedhu irratti kilikii gootanii isa irraa kaasuu qabdu jechuudha. Kanaaf profaayiliin kun unlock waan jedhuuf gara professional mooditti jijjiiramuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf bakka unlock profile jedhu kanatti kilikii gootanii gara fuula duraatti deemtu jechuudha. Unlock irratti kilikii gaafa gootan gara fuula itti aanutti isin dabarsaa sara kilikii gootanii professional moodiin isaa akka isinii banamu taasistu jechuudha. Kanaaf unlock iddoo itti kilikii taasisna jechuudha. Unlock irratti kilikii gaafa gootan fuula akka kanaa isinii fida. Jala isaarra akka kanatti wantoota kanatu jira jechuudha. Unlock fi last learn more waan jedhutu jira. Iddoo unlock jedhu bakka mallattoon qulfii jiru sanatti kilikii gootanii jala isaa dhuftanii unlock your profile kan jedhu kanatti kilikii taasistu. Kanaan booda profaayilichi unlock hin ta'u yookiin immoo qulfiinsaa irraa hiikkata. Ammas deebistanii okeettuuni. Amma erga kanatti sirreeffattaniin booda ammas bakka sarara tuqaa sadii yookiin immoo bakka edit profaayilii bukkee jirtu kanatti kilikii gootanii inni ilaaltan professional moodiin isaa ni deebi'a jechuudha. Ni deebi'a. Bakka amma unlockii ture lock jedha. Lock profile jedha. Jala isaa gaafa gadi dhuftanii bakka jala isaa kanatti gaafa gadi dhuftanii tarni professional mode kan jedhu sirratee jira jechuudha. Amma salphaadhumatti tarni professional mode kan jedhutti kilikii goonee professional moditti deefachuu dandeenya yookiin immoo aadirra kan ture gara folootti deebisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf otoo hin deebisin dursa akkamitti akka inni jiru isinitti agarsiisu. Amma akkuma argitan akkaawuntiin kun add friend irra jira. Add friend kana gara folootti deebisuudhaaf bakka professional mode jedhu kana yookiin immoo bakka professional mode jedhu kana kan jiru jechuudha. Sarchii jala kan jiru tarni on professional mode kan jedhu kanatti kilikii gootanii ammas tarni ol bakka jedhu kanatti kilikii gochuudhaan gara fuula duraatti deemtanii piroosesiin isin gaafatu steeppii viidiyoo jalqabaa irratti barsiise hundasaa guutuudhaan salphaatti gara professional moodiitti yookiin immoo gara folootti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kontiinuu bakka jettutti kilikii taasistanii wantoota guutamuu qabu hundumaa steeppii irra darbamu skip gochuu irra darbitanii isa guutamuu qabu immoo guutuudhaan salphaatti gara folootti jijjiirachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf akka kanatti bifa salphaa ta'een bakka sara sadii xunnee few as bakka jedhu kilikii goonee gaafa laallu salphaatti folootti deebi'ee jira jechuudha. Kun akkuma argitan sirratee jira jechuudha. Kanaaf warri kan koo professional moodii hin qabu jettanii gaafachaa turtan salphaatti viidiyoo kana fayyadamuudhaan sirreeffachuu dandeessuun isin jira. Itti gargaaramaa laayikii sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal agarra nagaan naa tura. Yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra nagaatti.